Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya kun OBN International irraa kan isiniif dabru qophii Damboobaati. Qophii Damboobaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Nugusee Bokiiti. Adda keessummaa qaba. Keessummaan kiyya obbo Abdurazaaq Adam Jiloo jedhamu. Obbo Abdurazaaq Adam Jiloo guyyaa addaa istuudiyoo keenya OBN International dhuftanii haala biyyittii teenya keessa jirtutti yaada nuu kennuuf waan dhuftaniif ammas irra deebi'ee baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Baga nagaan eedan galatooma nu dhiyeessuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jedha. Mee obbo Abdurazaaq haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemaa jiru ilaalchisee ummanni Oromoo eessaa ka'e? Adda ammoo eessa jira? Garamitti deemuu ammoo barbaada? Akka nama seenaa beekuutii fi akka nama qabsoo Oromoo hubatuutti mee gabaabsaa naaf ibsaa. Ulfaadhaa dhugaadhaa uummanni Oromoo kun waa wal gaafatan takka uummanni Oromoo karaa dheeraa dhufe uummanni Oromoo uummata qabsoo keessa ture uummanni Oromoo uummata miidhamaa ture uummanni Oromoo uummata buqqa'aa ture uummanni Oromoo uummata miidhame uummanni Oromoo harka muraa aanolee calii calanqoo qabsoon isaanii harka muraa aanolee irraa qabdee calii calanqootiin qabdee akkasumatti qabsootota wal duraa duuba walti kennite qabsoo Baalee irraa jalqabdee tajaahatammaan keessatti sirna waraanaatiin qabattee loltee wal qabdee miidhama akkanaa keessa turtee akkasumatti akka sanumaan qabattee deemtu irratti qa'ee irraa buqqa'uu qabeenya irraa buqqa'uu miidhama gugurdaa du'a lubbuu guddaa kana keessa turte san qofa doon taane deemtee sadarkaan qabsoo walumarraa nu jirjiirtee diinni wal fakkaatu taraa nutti dabree miidhami keenya taraallee nutti dabree manni hidhaa mana keenya tahee lubbuun ajjeesuun tahee biyyarraa buqqa'uun nu tahee biyya gadhiisee nami keenya beekan biyyarraa bahee beekan mana hidhaa galee du'anii lafa harkifachuu fi qabsoon teenna karaa kana baay'attee karaa kana turtee miidhami keenya miidhama san keessatti akka hiree taatee dhala baay'ee wal dabarsee wal dammaqinna hin qabnu yeroo akkasitu miidhame san wal beekumsa hin qabnu walii galtee hin qabnu amma walii galtee fi fooyyaan argamee harka maayyii kana keessatti haga masaraa mootummaatitti umman Oromoo qabatee teenna jennu keessatti afaan keenyan dubbachuu Oromoon wal barachuu qubee fiitiin dubbachuu keessatti ammatti fooyyan nu qabnu yeroo amma jirru kana keessatti waan nama gammachiisu keessa waan akkasii qabna waan keebbaanee dabarree yoo himne ammoo waan akkasii miidhamaa qabnaa jechuu. Bareeda obbo Abdurazaaq Adam Jiloo abbaan keessan goonni Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo gabrummaaf ofirraa buusuuf manaa baane tan dandeenyu hiddaan buqqifna yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddifnaa jedhan ilmaan isaanii guddatanii biyya isaanii falmatanii yeroo ammaa roorroo ofirraa kaasanii jiru. Mee ilmaan isaanii ta roorroo ofirraa kaafte haalli ammaa tana keessa jirru kun hoo maal fakkaata? Dhugaadhaa akkuma jedhan sani dandeenyu hiddaan buqqifna dadhabnu ilmatti guddifna jedhan ilmaan sun guddattee ilmaan Oromoo bakka jirtu hundaa wal fakkaattee dammayxee ofirraa buqqiftee diina akkumsaan jedhan sanitti itti guddisan sun isaan dabranii jennaan dabarte waan garaa nama nyaatu keessa arguu dhabuun isaanii garaa nama nyaata waan nama gammachiisu keessa ammoo Oromoon har'a wahii baate jechuun waan guddaadha. Har'a ammoo bakkee Oromoon jirtu keessatti qeerroon adoo jirtu qarreen adoo jirtu dammayxee gizee tokkotti diina ofirraa kaaftee masaraa mootummaatii fi harkaa qabdi waan san keessa nama gammachiisu ammoo dhaabbattee Oromoon biyya guutuu harkaa qabdi jedhan amma har'a wal filachuuf waa dubbachuuf wal gaafachuuf waa gaafachuu keessatti abbaa lafummaa taatee lafa gaafachuun isii ka isaan tahin falmuu ka isaa tahi dubbachuu ka isaan tahin fudhachuu keessatti waan guddaadhaa jedhee yaada. Kana keessatti ammoo yeroon an argu kana keessatti ammatti wanni nama gaddisiisus guddaan keessa jira. Gizee harka diinatiin duunu gizee harka diinatiin miidhamnu diinan nu miidhinee jennee guddifnee akkasitti ilaalla. Gizee biyya teenya keessaa baanu diinan nu baasee jenna. Ka diinaa bahilleen ka qabsoo bahilleen ka miidhamee bahilleen ka hidhaa jirulleen bahee marri keenya wal geennee mariin teenna Oromoo bulchiti jechuu miti hawaasa biraa bulchititti ka qabnu amma ammoo Oromoon akkasitti irraa mul'attu biyyallee irraa fagoo jirra miidhama guddatti Oromoo keessaa mul'ataa jennee guddifnee ilaalla. Ayyee ammas mee ilmaan Waaqoo Guutuu ta gabrummaa buqqiftee mirga haqaa dimokiraasii san biyyaa fidde
ta diina ammoo gabroonfataa ariitee godatti galchite taani ammoo ilma Oromoo tokko masaraa mootummaa galchite akkuma qophii kenna maqaa dhoofne dambooba jennetti dambooba jechuun hawwii fedhii makkaadhoo jechuudha. Hawwiin namaa fedhiin namaa makkaadhoon namaa bakka yaadan ga'uuf maaltu barbaachisa? Uummanni Oromoo bakka yaade gahuu fi ilmi namaa waan tokko Oromoon uummata beekaadha. Oromoon uummata guddaadha. Oromoon uummata aadaa qabu. Oromoon uummata wal dhageettii qabu. Oromoon uummata gadaan bulu. Gizee diinni gadaan miidhu san ka uummanni Oromoo buqqisanii kaan lagaa baasanii kaan lubbuu baasanii kaan qa'ee irraa baasan saniyyuu gadaa ofiititti ammattee gadaa taatee bulti. Warri amma dhufe kun ijoolleen qubee ta'amma qabsoota na finiisitee armaan geettee arra masaraa mootummaa jalaa gubbaa waliin gahan kun kulliin isaanii hundi isaanii waan yaada qaban ilmaan abbaa gadaa ka jedhanitti beekamanii saniin beekanii Oromoon gadaan bulte jechuudha. Gadaa san keessatti ta humnaa dadhaban irraa hafanii ta ofii dagachuu dadhaban. Ta ofii dagatan san keessatti Oromoon ganna dhibbaaf hagas miidhamtee harka gabrummaa jala bulte sun gadaa waliin bultu waggaa 8 wal jirjiiraa turti. Gadaa waggaa 8 jirjiirtu itti qophooftee gadaan tun ta'abaluu jettee gadaa isaatiif kennuuf itti qophooftee dhufti. Kun fudhatuuf dhufa, kun eebbisee kennuuf dhufa, kun gadaa teennan nuu dhufa jedhee gadaa bal'ifatee eegaa jechuudha. Osoo waliin humni, osoo waliin holli, osoo waliin lolli, osoo jecha tokko waliin miidhini, osoo waliin waraanne, osoo waraansa walii hin qabne gadaa 8 walii kennee eebba walii kennaa jechuudha. Yeroo amma nu jirrutti Oromoon walii kennamoo hin kennu yoo kalaallu taate fagoo irraa waan jirru keessattii fi yaan nu agarru keessatti Oromoo walii kennutti hin jiru. Itti wal miidhu jira. Ammas nama rakkatu jiru jira. Ammas nama walii mormu jiru jira. Ammas gara waliin deemuu isaan jiran gara badeeraa jennee qalbiin ta'een arguutti hin jirtu. Gara bareeda deebi'uuf Oromoon mari'achuu qabdi. Wal dhagayuu qabdi. Aadaa walii kennuu qabdi. Waamtee wal jalaa awwaachuu qabdi. Marii bal'oo qabaachuu qabdi. Qeerroo qarreen, jaarsaaf hayyuun, beekaaf barataan, abbootii amantii, hayyuu amantii waliin qabattee aadaa sanfirratti wal marsitee nu tana qabna gaafa waan baratiin ka qalama hin qabne iyyuu qumbii qabna, aadaa qabna, gadaa qabna, gadaamojjii qabna, sirnya qabna jettee sirnya irratti hundooftee san irratti hundooftee Oromoo walii kennuu kanaaf, wal jalaa owwaachuu kanaaf, walii maandhommee hangafoomuu kanaaf walii qabaachuu qabdii jedhee yaadaan. Akkuma isinuu jettan mee yeroon ammaa kun yeroo ce'umsaati. Yeroo ce'umsaa kana keessatti wanti nama daddaasaa yookaan wanti daddaaqaa, wanti badaallee, wanti tolaallee hedduutu jiraata. Gaafa wanti akkanaa kunniin jiraate yeroo ce'umsaa kana keessatti akka aadaa Oromootti rakkoo keessa jiran keessa qaxxaamuranii gara silaa dimokiraasii dhugaatiif haqaa bakka Oromoon feete san ga'uuf akka sirna gadaa Oromootti Oromoon akkamitti waliin mari'ata, akkamitti waliin dubbata. Oromoon dhugaadhaa akkasii, Oromoon gadaa qabaa, aadaa qabaa, kaayoo qaburratti Oromoon jalaa gubbaa wal waamee waliin mari'atee, marii bal'ifatee addaan hin galu haga sirnya san xumuree bakka takkaa gahutti azoo waliin miidhin. Oromoon waan dhaamatu qaba, waan dubbatu qaba, waan jedhu qaba, waan wayyoomaaf lagatu qaba, waan hin laganne qaba. Oromoo walli lagatu, arrabi lafee hin qabu, lafee nama cabsa. Lafee waliin dhaqqabnuu ka jettu Oromoon qabdi. Akka lafee namni nama hin tuqne gaaddisa bahee waliin dubbatee, hayyuun dubbatee, wayyuun dubbatee akkasitti fixata. Arrabi yoo dhooqa bu'e hin deebi'uu jedha. Mammaaksi Oromoo arrabi laga bu'e hin deebi'uu jedha. Miilli laga bu'e hin deebi'aa jedha. Arrabi lafee hin qabu lafee nama cabsaa jedha. Oromoon lafee waliin dhaqqabtu. Yoo wal loltu harkaan wal dhoofti malee ibiddaa waliin dhooftu, dullaa waliin dhooftu. Uummanni Oromoo wal mari'achuu qaba. Bakka takkatti waliin dhufee aadaa sanii waa hiikkatuu qaba. Ta isa dhibdee wal gaafachuu qaba. Ta wallaadhe wal barsiifachuu qaba. Karafe wal dammafachuu qaba. Ka dabre deeffachuu qaba. Wal mari'atee uummanni Oromoo akka itti beeynutti maaltiin irraa hanqate ka jedhu wal gaafatee azoo mana saniin baane qalatee wayyeeffatee wayyooma isaa saniin hawaasa isaatitti gabbahee hawaasaa nagaya kennee nagaya hawayya dhagaasa dhageessisa. Hagi silaa waa dhagahu, hagi silaa waa beeku, hagi wanni uummanni isa dhagahu jechuudha. Amma immoo sun hin mul'attu barilleen akkas namaan kennu akka teknoolojii deeman jedhanii yoo sifti Oromoon tarkaanfattu sirfa dheertuu taate aadaa Oromoo tabeenu sallee bira dabarree tabiraallee hanqannee harka namaatiin kan duune Oromoon harka keenna waliin duune wal miidhina yoo ka jennu taate duubi keenna maal ta'a waan jedhu qalbiin tiyya agarti. Kana keessatti ammoo qalbii tana keessatti fala kennuufi hayyuun biyyaan jira, beekan barateen jira, jaarsiin jira, sheekiin hin jira, qeeysiin hin jira,
qeerroon hin jira, qarreen hin jira. Wayyoomatti ilaalee Oromoon Oromoo miidhe homaan fidu namuma if miidhe akka if hin miidhinetti Oromoo waliin arrabsan gaafa isaan wal miidhan har'a jabaa yoo fakkaatan buryaraa waliin tahuu danda'anii. Kanaaf Oromoon furmaata walii kennuuf mari'achuu qabaa, jaarsi wal waamuu qabaa, eessan hanqatte jechuu qabaa, dhugaaf dharaddaan baafachuu qabaa jechuudha. Bareeda. Akkuma beekamu falmaan Oromoo yookaan qabsoon Oromoo kaleessa biyya abbaa ofii deeffatee biyya ofii irra abbaa ta'uuf alagaa biyya humnaan irraa fudhatte irratti geggeessaa ture. Adda ammoo kunoo filannoon gara hagayyaatti akka deemutti dhaga'aa jira miidiyaa hawaasaa adda addaa irraa. Amma tanatti mormitoonni siyaasaatii fi warroonni mootummaa harkaa qaban filannoof waan qophaa'u fakkaata. Akkuma kaleessa inni tokko abbaa biyyaa ta'ee inni ku alagaa ta'ee irra wal falmanii aangoo wal irraa fudhatammo lakki adda ilmaan biyyaatu anatu caala, anatu biyya guddisuu irratti humna gayaa qaba, dandeettii gayaa qaba jedhanii silaa irratti wal dorgomutu silaa malamo lakki anatu sirra humna qabaa yookaan ammoo anatu abbaa biyyaati ati miti waliin jechuun kamtu irra silaa ammaa tanatti Oromoof mala. Uummati Oromootiif wanni malu marii. Uummata Oromootiif wanni malu wal gaafii. Uummanni Oromoo beekaa qabuuf keessa qabu. Namni mara Oromoo bulcha jennulleen Oromoodha. Namni mormulleen Oromoodha. Wanni mormaniifilleen Oromoodha. Wanni mormaniifilleen Oromiyaadha. Oromiyaa mormuuf, Oromoo mormuuf, Oromoo irratti wal loluuf ila matarra wal dhaanan jedhanii mataan uummata kanaa ilasanii ilti warra kana warri kun lamaan fidee wal mari'ate haganaa mulchitee gadalleen naa kenni. Hi'ooti anotta kana sirra fooyyaa qaba uummata kanaa waan takka jirjiiruu danda'a. Wanni kun tanan uummata keenya jirjiira. Kanat uummata keenya waa godha jechuutti bu'aa nuu qaba malee Oromoon as dura takkaa filmaata maqaa Itoophiyaatiin wayita deeman haguma Itoophiyaa keessatti dhageenyutti takkaa Itoophiyaa irratti waliin lolli. Lolli hin jiru, qawween hin jirtu, duuti hin jirtu. Abbootii sultaanaa jetteen biiroo keessatti wal loltee wal ajjeefte yoo taate malee hin jirtu. Oromoon takkitti maxana filattee jechuudha. Takkitti tanarratti maqaan keenya baduullee hin qabu, bahuullee hin qabu, wal ammannee, wal laalaa dammafannee, anatti aangoo harkaa qaba, gizee qaba, simiidha jechuun hin malu. Ani ammoo giddiin sirraa fudhadha, aangoo sirraa darba jechuullee hin malu. Mariin xarapheessaa kanarra keenne armarratti bakka takkatti madarakii kana gubbatti walii galanii waan takka godhutti isaan irra jira akka jedhuuf ilaalcha guddaa akkasii qabaachuutti isaan irra jira. Oromoon uummata gadaa fi aadaallee qabu, uummata guddinaa fi qabeenyallee qabu ka jedhu qabaan. Dhugaadha. Bara Oromoon gadaa isaatiin bulaa ture gadoon hin jirtu galata malee, gaddi hin jiru gammachuu malee. Adda ammoo sirna gadaa Oromoo san deeffanna jennee yeroo deemnu kana keessatti walri adda aangoo walirraa fudhachuuf wal mormaa yookaan wal dorgomaa jiru kun haalli itti dhiyaatsaaru kunniin maal isinitti fakkaata? Waan silaa safuu Oromoo, laguu Oromoo, wayyooma Oromoo laalee deemaaru fakkaatamoo waan hanqate fakkaata? Wanni Oromoon amma deemuun ni jirtu waan hedduu hanqina Oromoo qabaati. Waan hanqinni Oromoo qabu jechuun nama lama ka wal lolu ka wal mormu ka inni sirnya fi wal mormu kan beeyne lolaa jedha. Aduu akkas jechuu kennan taane gadaa maqaa dhawanne ilmaan abbaa gadaa taane gadaan bulla jenne gadaan teenya maal taate ka jennu qalbii teenya lafarra dhiifne biraa kaane manguddoo gadaa beeytu jira. Manguddoo gadaa irratti turte jira. Beeytotatti lafa jira. Warra baratee gadaa harkaa qabu ka barumsa kanaan kitaaba qoratee jira. Uummanni Oromoo osoo waliin mormine osoo ulee waliin dhaanne moromee nagayaa wal mormee diina firraa dhowwee harka tarkaanfii fudhatee araaramee gama fiitittiin deemuu san xura nuu bu'aa qaba malee wal mormaa gurra hamaa dhagayaa waan hamaa waliin jecha walirratti kakaasaa walirratti kaka'a yoo waliin ka jennu taate anatti aangoo qabaaf anatti humna qabaan anatti si danda'a baate anas irraa fuudhaan woo ka walitti deemnu taate nagayi kennallee badee maqaan kennallee badaa. Oromoon warri beeytonni aangoo gubbaa jiraniif warri mormuttoota ka amma hojiif deemu jiranis isaanis if duuba deebi'anii maalti keessa hammaata jedhanii osoo laalanii wal mari'achiisanii bakka irraa hanqatteellee nama tuffachuu miti waliin dubbatanii jaarrolee isaanii tanaan mari'atanii jaarrolee Oromootiin mari'atanii bakka isiin jirtuun daawwamanii osoo mari'atanii baay'ee gaarii jedhaniin tanarratti wayyaa qabanii jedha. Bareeda. Namni tokko yoo walitti dhaadate yookaan yoo walitti baanate gara hammeennaatti deema, gara morkaatti deema. Morki ammoo sammuu isaanii badhisanii yaaduu keessaa nama baasee gara hammeennaatti nama geessa. Hammeenni ammoo yoo walitti deeme humnaan walitti dhufa. Humnaan walitti deemuun ammoo badii lubbuullee geessa, badii qabeenyaallee geessa. Kun ammoo
aadaa Oromootii miti, safuu Oromootii miti. Ummanni Oromoo aadaa isaatiif safuu isaa gadaa isaatti deebi'ee ofiin of bulchuuf dogongoroota jiru kana akkamitti sirreeffachuu qaba? Maal godhuu qaba? Dhugaadha waan gaarii. Ummanni Oromoo waan jedhu mammaaksi Oromoo tokko nama du'e namatanii jedha. Yoo inni hamaan du'e ammoo hin dhiisanii jedha. Hamaa yoo inni du'e hin dhiisanii jedha. Nama gaarii dalagallee waan gaarii irraa himan. Oromoon gaafa gadaasi amma maqaa dhoofnu akka reefu gisee ta'e Jinnar Waaqoo Guutuufa, Korneel Adam Jiloofa, Taaddasaa Birruufa, Elemoo Qilxuufa namoota akkasiisan maqaa dhoofnu. Hayyoota akkasiititti gurguddaan harma kee jira. Kalafeen isaanii harma keessa cabte. Qaarra namni maqaa isaanii dha'uu hin dandeenye. Qaarra akkasitti gisee qabsaawan. Qabsoota gisee jala qaban akka bilisummaa Oromoo fa'aa keessa. Warri nami shanii Soomalee dhaqe sun ka afaan Soomalee hin beekne ka gizeen sun gizee gorra'anii ka aadaa Soomalee hin beekne biyya san dhaqan hin jiran ammallee lubbuun har'a nami maqaa isaanii dha'utti hin jiru waan isaan gaamatti bal'arraa bahaniif sun tataates hin jirti taanta'inis hin jirti haga fooyya'ee keessaa fooyyessanii jechuudha. Kun akka maqaan ittiin bannetti warri har'a gadaa harkaa qabu warri har'a aadaa harkaa qabu ka mormus warra gadaa qabu ka mormuu jiranis warra gadaa qabu warri bulchiisatiif warri kunilleen gadaan isaanii tun gadaa badduu Oromoo warri dhala duubatiif dhalti tulleen hin dabarti. Namni akka takka irraan taa'u dhalti duuba maal taati jennee gadaa badduufa aadaa baddaafa namni nurraa himuu jiru goobanti daaqeefaan akkana taatee jenna waan badduu walii dabarsuur waan gaarii walii dabarsuu waan gaarii taateef Oromoo waliin bari'achuu dhabuun guutumaan guututti an akka laalutti waan badduu ka jedhu qaba waan badduu san keessaa ba'uuf ammoo mari'achuu qabanii ka jedhu qaba mariin nama lama qofaa miti hawaasa guutuu qabdi didaan hin jira maa didaan jedhan yoo inni dide itti bal'ifatan hin qalachiisan hin yakkachiisan hin jechisiisan seera ittiin bulmaata addunyaan bultu qofaa miti nuu seerri keenya seera addunyaan itti bultu fakkaata sanuu caalayyuu ka jennu qabna qumbii walii kenna aadaa walii kenna gammachuu walii kenna abbaan gadaa waraanan labsu abbaan gadaa abaarsan labsu abbaan gadaa duulan labsu abbaan gadaa arraba lufu jechuun afaan Oromoo kun bal'oo garagaratti afaan isaan dogongoranii jechuudha arraba fi hin dogongoro dogongora arrabaan eeggata kanaaf dogongora arrabaa eeggattee harka dogongoru eeggattee warri nuun deemu warri ummata kanaaf deemu ummata isaa mari'achiisuu qabaa ummata isaa waliin waamuu qabaa ka fagoo jiru waammatee ka dhiyoo jiru waammatee yaada isaa araarfatee yaada gara tokkootiin deemuu qabaa warri har'a bulchiinsa gubbaa jiru Oromootti itti kenne rabbi ittiin kennine warri har'a bulchiinsa deemullee Oromoo bulcha waaqaa dhufee inni naman bulchu rabbi isa ajajee ummata kan itti bulchitu malee hin jedhu ummata Oromoo kana waan godhu waan barbaadaniif wal mari'achuu qaban yoo didi ummati Oromoo guutuun argee nama tokko irratti yakka gara tokko fuula deebi'uu qaba yaada siyaasaa qofaan adoo hin taane yaada firummaatiin yaada gosummaatiin yaada agartee Oromummaan qabduun yoo Oromoon garri tokko dhuu jiraate yoo garri tokko nagaan jiraate yoo garri tokko mormuu jiraate yoo garri tokko aduu jiraate wanti kun eessan nu dhayxiyoo ka jedhan taate mee isaanummaan duuba deebi'anii il agartuun agarsiisan jedhanii ilma isaatiiniif duuba deebi'anii mirgaa bitaa adoo laalanii gaarii jedha isaan qofaa miti warri taa'ee daawwatu ammoo jaarsa biyya jira sheeka biyya jira qeessi biyya jira qeerroo beeytuu biyya jira hayyuu barate biyya jira maaliif cal'isan maal iyyini maaliif isan tokkolleen karaan yoo namni karaan jirre irratti ebelutti karaan jirtu hin jenne yoo isaan yaanni gara gara jiraate maan jenne kun yoo akkanaan deemne haga deemnu miila fageeffannu taane wahiin arma keessaa baana moo kasaaraan arma keessaa baana ka jedhu ani hubannaa akkanaatti ilaala. Mee obbo Abdurrazaaq Adam Jiloo yeroo ammaa kana keessa jarmaaleen siyaasaa Oromoo hedduutu jira tarii gara fuulduraallee ka haarawaa maqaa baafatee moggaafatee sochoos jiraachuu danda'a. Gama hawaasaatiin hoo ummanni Oromoo warroota maqaa fedhe moggaafatee dorgomee toltuu sii hojjedhee mo'adha jedhee dhiyaatu kanniin warra jibbe abaaruu qabamoo moo ammoo lakki warra jaalate sagalee ofii kennee fi filuu warra jibbamoo sagalee ofii dhooggateetiin dhiisutu gaarii ta'amoo wal falmuuf wal abaaruuf wal diqqeessutu irra faayidaa qaba. Sirni ummata dursaan isaa ummati keenya yoo moromee garan taane ka deemu jiraatu ta'e akka isaan hin deemne araara godhuu qaba. Yoo isaan ka didan taate abbaa Oromoo oofin taha jedhu mirga fiitiin dhaabatee didaa isaallee bakka beekee mirga fiitiin dhaabatee harka demokiraasiitiin filatee akka gaaritti ka miidhaa isaan qabne ka rifannaa irraa hin qabne ka hifannaa irraa hin qabne eenyuun dhibitti na bulcha ka jedhu waliin buluu qabaa jechuu qaba yaadaan. Mee walumaa galatti amma sirna filannoo kana kan ammaa tana miidiyaa hawaasaa irratti dhageenyu arginu kana irraa kaanee biyyi teenna gara nagaatiin karaa nagaatiin gara silaa dimokiraasii barbaadnutti akka nuu ceetuuf
dorgomtoonni mormitoota siyaasaatii fi warri ammaa tana mootummaa harkaa qaban akkasumas ummanni wal dorgommii kana akkamitti laaluu qaba, akkamitti geggeessuu qaba, akkamitti fiixa baasuu qaba jettanii yaaddu? Ummata kana marayyuu namni mara abbaa qaba. Namni abbaan ummata kana warra bulchiinsa gubbaa jiruuf warra ummata kanatti bulchaa ummata keenya kanaaf mirga isaanii dhaabbadha jedhullee abbaan ummata. Ummanni waan tokko gara dogongorri jiru laalee sirreessuu qaba. Yoo dogongorri jiraachuu baate ideemsa kana qajeela jedhee deemachuu ni qaba. Yoo dogongorri jiraate ammoo bakkeen takka isa miidhitu taate itti wal waammatee itti wal mari'atee laaluu qaba. Yoo kun hin tahin miidhami ummata kanaa guddatee waan dhufuufi mariin guddoon warra wal mormu kana gubbatti hin laalu. Maaliif warri wal mormu eenyuuf wal mormu? Intaltii jedhan abdii abbaa mana rabbi ilma naa kennii jette jedhan. Warri achi gubbaa taa'ulleen ummata kana bulcha jedha abdiin ummata kana jechuu. Warri deemuuf illeen abdiin ummata kanaa jechuu. Ummanni keenya kun ilaalchasaa waan kana keessa bal'ifatee kaa'ee ummata yoo yaanni wal dhabe jiraate yaada wal dhabe araarsuu. Yoo yaanni wal dhabe hin jiraatin gara tokkotti hin deemuu nama naa ta'a jedhu faana deemu. Kanaaf bal'isee anin haasa'ii kiyya gara ummataa faana irkataa ka jedhu qaba. Maaliif jennaan namni lama kan wal morme yoo walii waa jedhe walitti sin aara, walitti hin dallana, walitti hin morkata. Morki kun hawaasa yoo seene miidhaa guddoo tahaa jechuudha. Beekan qofti hin jiru wallaalallee hin jira. Diinallee qabna. Harki diinallee nu kee jira. Harki diinaa kun eessan nu dhiyaata ka jedhu irra waa walii gallee baran keessaa alaan itti walii gallee darbine wallaallee hawaasa kanaan irkoo qabsoo dhaabata akka taala baatee qofaan dhaabata akka achi kee jirtuu qofaan hin bilisoomne ummanni kun. Dhiiga ilmaan Oromoo laafaaf jabaatiin bilisoome. Laafaaf jabaan arma gahe. Dhiigni masaraa mootummaa nama seensise dhiiga ummata kanaati. Ummanni dhiigi isaa achi seensise. Bor yoo dhiigi faca'ellee maal ta'a ka jedhu hawaasa keessatti gad deebi'anii warri hawaasaa kun beeytonni hawaasa keessa jiru ufillee laalee hawaasa isaallee laalee adoo guddoo marii godhee ka jedhu qaban inni hawaasota keessatti warra lamii irratti adoo hin taane warra bulchiinsa gubbaa jiruuf warra ammallee mircaaf deemu gubbaa jiru warra lamaan kala lamaa warra mircara wal mormu adoo hin taane filmaata lamaan irra wal mormuu miti warra ammoo hawaasni irra wal morman kun osoo marii tana baay'essee gara tokko faanatti laalee ka jedhu qaban. Bareeda obbo Abdurazaaq akkuma beekamu yoo sareen ofii wal aatu waraabessan aatu jedha Oromoon yoo mammaaku. Oromoon bara kana keessa biyyi harka Oromoo jirtii jedhama. Oromootu biyyaan deemaa jedhama. Filannoon ammoo as deemaa jira. Yoo Oromoon ofii wal afoo dhaabatte abbaa biraati ka milkaa'u. Milkiin Oromootun akka jalaa hin gufanne Oromoon kun maal waliif godhuu qaba? Amma jaarsa qaba, hayyoota qaba, abbootii amantiitu jira, warroota baratanii siyaasa addunyaa beekantu jira. Rakkoo tana nuu furanii gara nagaatti wal kabajaaf ulfinnaan filannoo kana geggeessanii karaa nagaatiin wal ceesisuuf maal godhutu isaan irraa eegama amma jedhu. Galatooma dhugaadha. Nu hin ollaa guddaa qabna. Namni ollaarraa waa barata. Bakka itti waa oolerraa waa barata. Gizee Soomaleen cabxe Soomalee maqqabate. Maama siyaad barree baafnan Soomalee maqqabate. Ka qabate Soomalee. Siyaadillee Soomalee ta'ee kabaasellee Soomalee maqqabate. Keenyan fakkeenyaaf yoo wal mormite keenyu maqqabata. Ka bulchu keenyu wal mormiti malee. Nu yoo nu hin borganama wal mormee badhee nu irraa deemne tun qullaa taate nu humiti. Naa biraatti dhufa. Nu gaafatan mallee deebinee zeeroo irratti deebinee maal taanaa ka jennu. Diinni keenya moggaa lamaan taa'ee yoom walaati yoom wal balleefti yoom badheen isin tun itti wal dhabde tun diida taatee nu haftii ka jedhu. Akka badheen sun diidan taane diinni keenya diida nurraan jiru mana keenya keessa jiru. Ala nurraan jiru mana keenya keessa jiru. Mana callaa nurraan jiru qaama keenya keessa jiru. Qaama keenya callaa keessa jiru yaada keenya keessa jiru. Diinni hagam qaama maddii eenyu keessa qaama guddaa jira. Yaada guddaa jira. Mana eenyu jira ka jedhu keessatti mari illaalee hiikkatee ummanni kun kee gad deebinee zeeroo bahuu yookaan illee duwwaa bakka san hafurratti osoo duwwaa nafne haga lafti nagaa kana warri arrafu boru nuti dammaqa. Warri kalee nu barate haga ammaatu harkaa nu qaba. Nama ambaatii dibbee dhahuu zamana dheeraa turre. Amma dibbee walit dhahuu miti dibbee walii dhoofne dibbee walit dhahuu miti dibbee waliin dhoofne dibbee gara tokko deemtu waliin dhoofne wal ceesisuu qabna. Beeytonni akkuma reefullee isanillee tuuxansan beeytonni baratoota addunyaa keessatti barate Oromoon nama guddaa barate qabdii ka jennu qabna. Oromoon ifitti iyyuu aadaa qabdii ka jennu qabna. Oromoon ifitti iyyuu guddina qabdii ka jennu qabna. Kanaaf warra irra bulchuu jirru kana biyyuu nu bulchiteenullee nama bulchuu danda'uu qabna. Darbuu miti qabuu qabna. Bulchuu danda'uu qabna. Namni tokko yoo abbaan du'ee haati duutee aabboon hin gala.
Aayyoon hin galtii ka jedhee haadhaaf abbaa duute eegu ka ta'u taate manaaba badaa manaabee jechuu namni sun. Amaarri yoo ganaa Oromoo bulchina ka jedhu taate manaaba bareedaa manaaba badaa manaabe akka nama du'e galuusanii ganaa Oromoo bulchuun isa akkasitti ilaalan. Karaa biraatiin ammoo yoo maallu taane qofa yoo lafarraan diinni nu taanee wal dhabamsiifni akka badaa nu dhufne qofa karaa sun dhufaa jechuudha. Kanaaf morkii waan hedduurra nu geessa osoo waltiin morkini jaarsi biyyaa bahee beekan biyyaa bahee beekan Oromoo bahee osoo hambaan hin geenne marii teenna gama nagayaatiin mircaa keenya gama nagayaatiin warra agartee filachuuf tofi filataallee laalanii sirnya gaariin geegessanii abbaa fedhanii harka kennanii odoo nama tokkollee miidhin harka nama tokkoo miidhin yaada nama tokkoo miidhin akka kennan ka jedhu qaba yaada kiyyatti. Gama kiyyaan gaafii kiyya gara xumuruutti deemeeti jira akka manguddoo biyyaatti akka nama qabsoo Oromoo beekuutti akka miidhaa gabrummaan fiddu nama sirnaan xiinxallee hubatuutti mee ummata Oromootii warra mootummaatis ta'e qeerroof qarree dubartoota hayyoota biyyaa manguddoota olomaayii biyyaatiif maal dhaamtan? Wanni an dhaamuu barbaadu tokkoffaa namni an dhaamuu fi abbaan biyyaa ummata ummanni qeerroo qarree qeerroo yoo jennu qeerroo ganamaa galgalaati warri qabsoo jalqabe ka gaafa calii calanqoo harma munaa aanooleelleen qeerroodha warri marsaa lammaffaa sadaffaatti deebi'elleen qeerroodha qeerroon maayyiitu itti milkooftuu malee qeerroo jalqabarraa qabdee qeerroo waliigalaati jechuudha ummanni Oromoo qeerroon takka hin rafne jechuudha hiree taatee ammoo dammaqinni wal fakkaatee tun itti milkooftee jechuudha waan itti milkooftan san akka ittiin hungoofne akka ittiin miidhamne akka duutii lammaffaa nutti hin deebine akka bilaashatti namni kennan duune kee deebi'a hanqinnaan laala jallinna gara jiru laala fixaa malee miidhan akka nutti hin dhufne jedhee hawaasaaf maanguddoota sheekota qeessota beeytota qarreef qeerroolee kana dhaama warra bulchiinsa gubbaa jiruun ufumatti deemtanii har'a humna qabna if qabna wal qabna waa qabna jettanii yoo ummata miidhitan taate seenan badaan isan galmeessa har'a ummata Oromootiin bakka jireessisan jira saniin jedhanii yoo dandeettan harka jamaan harka yaada bareedan laala ummata keessan fooyyessaa warra keessan kan filmaataaf deemullee waliin mari'adha yoo isan hanqate hawaasa keessan waama mee maal goona jedha bal'innaan hawaasa agarsiisa wallaaltanii umman isan irratti akka miidhamne warra bulchiinsa gubbaa jiru keessattuu warri bulchiinsa gubbaa jiru harka laafaa ummataan qabattanii akka ummanni keenya miidhamne akka ummanni keenya duune maqaa biyyaa irra san tarkaa qaba abbaa biyyummaa irra san tarkaa qaba akka ummanni keenya harka keessanillee hin duune akka innillee walillee ajjeefne godhaa jedhee isaanilleef dhaama. Egaa obbo Abdurazaaq Adam Jiloo OBN International dhuftanii yaada badhaa akkanaatii fi yaada bareeda ummata keenyaaf waan dabarsitaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Sanis galatoomaa ulfaadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya OBN International irraa gaafiif deebiin obbo Abdurazaaq Adam Jiloo wajjin gochaa turre kanuma haggaammaa ture nagaatti turaa isiniin jenna.